Jaalaluma keetii waan dansin godhu wasilleen dararuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota Abdussee tub ilaalu Doktor Abdussee istii indeetnaa jiru alaachuulin bagana gaannuftan hundi keessan warri maatii kiyyan ta'in maatii naaf ta'a takkatu. Maatii ta'a subscribe si jett tak diimtuu sana godhaa yeroo viidiyoo Doktor Abdusseetti bashannantanii waan gorsas ta'u irraa barattanii kaatan laayikii si akkana jettu godhaa isinitti tolu hiriyoota keessaniif godhaatii itti bashannananu har'a wanti nuti qabannee dhufne iccitii nama baay'eetu nurka gahe haala nama gaddisiisuun obboleessa kiyya jaallatamaaf kabajamaa Doktor Abdii Geetaachoo baga gaa'ila keetiin si gahe asirratti illee viidiyoo kan koo kanarratti wanti dubbachuu barbaadu baay'ee tokko gadda guddaa natti dhagahame yeroo gaa'illi kan kee gahee ansilaa feesbuukii kanarratti gaafate fuutu akka ajaa'ibaatti laayiviidhaanis waa hundaan si hordofuudhaaf hawwii qabutti feesbuukiin koo adabbiirra ture sin eebbisne feesbuukii irratti illee carraa argadhee har'a asirraan Abdii Geetaachoodhaa baga fuuteen siin jedhaa waan tokko dubbachuun barbaada waa'ee fuudha Abdii Geetaachoo irratti komii guddaatu iyyuu ka'aa jira sooshaal miidiyaa kanarratti loliisa hama gandaaf gandaan shamarran keenya billaa baadhattee kan dheengadda dhiirarraa muruuf barbaadaa turte amma immoo wal ciruudhaaf wal barbaadaa jirti jechuudha. Maali akkam feesbuukii irra seeneen akkamitti Abdii Geetaachoo bareenni kan nuti jala gaggabaa turre kun otuu shamarran jimmaa babbareedduun buskuta fafakkaattu kan hidhiin isii akka karameellaatti xuuxachuu nama hawwisiisu jirtu. Ganda biraatti dhaqee arsii irraa fuudhee jedhanii lola hamaa kaasaa jiru. Ijoolleen ganda biraa immoo otuu isin jirtanu akkamitti Abdiin Geetaachoo dhaqee kan biraa fuudhe jechuun dubbii hammeessaa jiru. Dubbiin sun hammaachuun nuyi warri dhiira jimmaadhaa maal gochuu qabna kan jedhu irratti marii guddaa teenye turre. Dhiironni jimmaadhaa yoo dhugumaan kana booda bultii sirrii gadi dhaabbataa ijaarranna jettan waliigalteedhaan gareen ijaarameedha eessaa fuuchuu qabna jennee waliin mari'annee fuuchuu qabna jennee haasofne kunis hin ta'u jedhame maaliif hin taane namni bakka jaallatee fuuchuun mirga isaati. Doktor Abdusseen amma Wallagga keessaa kan mudhii soonsaa tokko mudhii soonsaa fuuchuudhaaf yoo rabbi jedhe yeroo dhiyootti isin hin beeksisa anis Wallagga keessaan fuudha sanyii jaalmarroon fuudha. Abdusseen akkamitti otuu nuti jirruu babbareenni mudhii soonsaadhaa otuu jettanu isinis nu dhiiftanii heerumaa jirtu. Allaqe bakka jaalalli sin qabetti heerumaa waliin fixinaati. Bakka jaalalli irraa sin qabe anama bakka jaalalli na qabe malee jimmarraa na qabnaan jimmarraan fuudha arsiirraa na qabnaan arsiirraan fuudha wallaggarraa na qabnaan wallaggarraan fuudha malee jimmaan atu kana jedhu jimmaan malee jimmaan hin fuudhin. Namni waliin jaallanne sababa jimmaan ta'e qofaaf wal fuudheedhaaf bu'aan qabu. Kanaafuu ajandaa Abdii Geetaachoo fudhattanii otuu nuti jirru Abdiin akkamitti dhaqee ganda biraatii fuudhe yaa rabbi nagaan hin bulchin yaa rabbi jedhe wal qabsi du'aayin isin itti kadhataattan waadanuu jira waan akkasii dhiisaa shamarran keenya abaarsi keessan ajaadha tokko tokko amma yoo namni wal irratti hafe maal keessaa argattu warri wal irratti rabbi isaan hambisu maaloodha nagaan isa koomentii sana dubbisaan ture intalliin fokkifti intalliin bareeddi dur namni akka kootitti jaartiin Abdii Geetaachoo baay'ee bareeddi magaala dhimuudha. Intala shawaati jedhaa jiru ijoolleen baay'een arsiidha jedhu. No, intalli ijoollee shawaati. Baay'ee tokko bareeddi. Sirba bareedduu sirbee fi fataa godhee fuudhe baga fuudhe. Isin jaalalatti amanaa malee gandaa maaloodha jettanii hin maraatinaa shamarran. Bakka barbaanne fuuna. Nu doorsisuun barbaadinaa billaadhaan isinitti murraa maaloodha jettanii. Dhugaan isinitti himaan. Shamarran kutaa kamiyyuu jaalala namaaf kenniti taanaan ganda kamirraayyuu fuuchuuf mirga guutuun qabas fuuchuudhaafis qophiidha karaa fuulduraatti. Arsii keessaa amala qabdi taatee jaalala naaf kenniti taanaan isii jimmaam taatee bareedduu akkamii amala hin qabnerra si arsii amala qabdu sana jaalala naa kennituun fuudhaan. Hundinuu jaalalatti irratti murtaa. Oromoo erga taatee kutaa wal qoqqooddee maal hin jedhin. Kana hunda wanti hin kaaseef maali? Sababa ijoolleen sababa Abdii Geetaachootiin wal fixaa jirtanuudhaaf. Shamarran keenya baay'ee babbareeddu dhugaadha ijoolleen shamarran jimmaadha dhiirri kutaa biraatti akkuma kana wal caccabsee isin irratti wal fixee fuudhaa jira. Namni isin fuudhe nama eebbifamaadha dhugaa dubbachuuf shamarran jimmaa namni fuudhe nama rabbiin eebbise qofa. Maaliif beektu shamarran jimmaa kun jannatuma wayiiti bakka jannatul maal jedheen isinitti hima
shamarran jimmaa yoo fuute ciqicciqni wayiin jiru bareedduu koo yoo jetteen ofitti qabatti waa tokko bakka maslahaa wayiiti jaarsa ofii kabajuudhaan waa hundarratti wanti akka shamarran jimmaa namaaf tamacha'u hin jiru garuu iddee jaalalli nama qabe seexanni abbaa yaatuuf qabdii kan jedhanu jira iddee yaatu qabdi sheexanni kanaafuu abdii geetaachoodhaa kan kee asuma irratti hin gabaabsaa maalittiin darba ajandaan kan koo har'aa waa tokko dhugarra isinitti himuun barbaada waahii asirratti wanti dubbachuu barbaadu waahii kaayiroo keessatti intiniin murameera jecha jedhu sana ofitti irratti